Caamsaa 27 bara 2018 mana murtii aanaa Walmaraa magaalaa Hoolotaatti abbaan seeraa Aadde Warqee Fakkansaa fi abbaan dhimmaa yookiin himattuun haadha warraa himatamaa taatee fi abbaan seeraa aanichaa rasaasa himatamaan dhukaaseen dhaddacha gubbaatti ajjeefamaniiru. Akka maddeen naannoo mana murtichaa ibsanitti haati warraa fi abbaan warraa walimannaa dhimma yeroo dheeraa booda dhimmi isaanii beellama guyyaa har'aa irratti xumura argachuun abbaan seeraa mana murtichaa jala murtii dubbisaa osoo jiranii sagaleen rasaasaas kan dhaga'ame. Himatamaan dhukaasa kana banee haadha warraa isaanii himatamee dhimma isaanii irratti murtiin darbee osoo jiruu shugguxii qabatee dhaddacha seeneen abbaa seeraa fi haadha ijoollee isaa irratti tarkaanfii fudhateera. Ergasiin booda raagoolee akkasumas maatii himattuu irratti dhukaasa kan bane himatamaan giddugalumsa eegdota mana murtichaan badiin caaluu osoo hin qaqqabiin himatamaa dhukaasa bane dabalatee namoonni kaanis miidhama salphaaf saaxilamaniiru. Lubbuun abbaa seeraa mana murtichaa fi haadha warraa himatamaa battalumatti kan darbe yoo ta'u sababa balaa kanaatiin beellamni dhaddachaa mana murtii addaan citeera. Namticha dargaggoo guyyaa cidha isaa dursee ajjeese irratti murteen du'aa raggaasifame. Mana murtii olaanaa godina Geedootti namtichi dargaggoo hojjetaa baankii Abiisiiniyaa turee fi guyyaa cidha isaatiif guyyoonni muraasni afan irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwate irratti murteen du'aas dabarfameera. Ajajaan qajeelcha poolisii godinichaa Inspeektar Birruu Maariqoos murtiin kun xumuramuu isaa ibsaniiru. Yakkichi eebila 14 bara 2018 magaalaa Gidaab keessatti kan raawwatame yoo ta'u himatamaan Tsaggaayee Taaddasaa jedhamu dargaggoo Tamasgeen Daani'el jedhamu shugguxii dhukaasee erga ajjeeseen booda to'annoo seeraa jala ooluu isaas ifoomeera. Akka raagaaleen naannichaa agarsiisanitti himatamaan kun jaalallee isaa duraanii kaadhimamtuu nama du'ee kana yoo taatu dhimma kana haaloo fi hinaaffaa hedduu yeroo dheeraadhaaf galuun karoorfatee yakka kana akka raawwates raagaaleen jiran ni ifoomsu. Himatamaan kunis erga to'annoo seeraa jala oolee qorannoon irratti gaggeeffamaa turuun manni murtichaa duraan caamsaa 17 bara 2018 murtii du'aa ka'umsa kennees ture. Dhimmoota murtii salphisanii fi cimsan gama lameeniinuu dhiyaatan dhaggeeffachuun wal madaalchisee beellama guyyaa caamsaa 26 bara 2018 murtii du'aas guutumaa guututti raggaasiseera. Manni sirreessaa Diinaalsi murtii kana hordofee akka raawwachiisus manni murtichaa ajaja kenneera.